الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، أكم جرتو بك جرتنو تنقاف رحمن ربي سنولين هاجراتو ربين الرجال يادكين يا آخران فقلوا نمهر أبوري ملكا وربي نهاتاسسو وبليوان إسلاما نتي قدوان keenya namni nuti fakkeenya godhannu ummata yeroo amma osoo hin taane ergama rabbiif sallallahu alayhi wasallam sahaabota isaaniiti. Sahaabota isaanii qudwaa godhannee deemuuf seenaa darbe baruun dirqama keenyadha. Kanaaf inshaallah barreeffama tokko argadheetiin jira. Nama barreeffama kana barreessa rabbi mindaasaa jannataan isaaf haa deebisu. Anis inshaallah kutaa tokkorraa jalqabee isiniif dhiyeessuu yaala. seenaan an qabadhee dhiyaadhee seenaa sahaabichaa Zannurayn namicha jedhamu ni beektu. Abbaa hijiraa maatii isaatii wajjin erga nabii Luuxii maatii isaatii wajjin hijiraa ba'e. Innis Uthman ibn Affan soddaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam. Inshaallah seenaa isaa kutaa tokkorraa kaafnee waliin ilaalla. har'a islaamuu Usmaan ibn Affan ilaalla. Usmaan ibn Affan kutaa tokkoffaa barreessaan ibn Tamaam. Islaamuu Usmaan ibn Affan. Usmaan nama waa xiinxaluun isaa akkaan fagoo taateedha. Sababa kanarraa kan ka'e uummanni Makkaa siidaa yookiin taabota gabbaruun isaa wallaaluma dukkana jimjimii akka ta'e durumaan kaasee beeka. Kanaaf dukkana taabota gabbaruu irraa akka uummanni gara ifa imaanaatti fuula garagalfatuu hawwaa ture. Jidduma kanaa abbaa Bakriitiin waahela waan ta'eef akkasuma haalli jara lamaaniitu kan nabii Muhammadiin sallallahu alayhi wasallam والفكاتا وان تريف نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولينس ديهومك أبو تريف حال ما كانان أسو ولينجرنو ربين نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول ماف إسان فلتين. عثمان انتلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم رقيا فولوف وسو إن يادو تجرو وان هوي إسادو كان يستوف qalbii cabsitee isa seenessituu uumamte. Ruqiyaan inni waliin bultii ijaarrachuuf hawwaa ture ilma abbeeraa rasuulaa sallallahu alayhi wasallam kan maqaan isaa Utbaa Abi Lahaab jedhameef akka kaadhimamtee dhagahe. Usmaan intala namummaa gaarii qabdu kana warra gaarii irraa dhalatteen wal jala darbuun isaa hedduu itti dhagahame. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam akkan halamii dhagaa qabus walitti dhiheenya qaban gara furmaatti jijjiiruuf yaadaa waan tureef mul'ina isaa abjuu qofa ta'ee itti golgolaa'e. Osoo inni hin yaadin haalli kun uumamuun Usmaaniin yaadaan boqonnaa isarraa fudhatte. Haala isaa tasgabbeessuuf gadda itti dhagahame cabsachuuf gara maatii isaatti deebi'e. Usmaan osoma maatii isaa waliin jiruu habboon yookiin adaadaan isaa Su'udaan intalli Kureez kan jedhamtu mana ol seente. Su'udaan intalli Kureez maanguddoo aqlii qabduu waan turteef haala Usmaan keessa jiruu argite. Haasofsiisuun yaaddoo isaa irraa bohaarsuu eegalte. Keessumaahuu nabii siidaa taabota uummanni keenya wallaalumaaf gabbaru irraa karaa maqsee
rabbi tokko gabbaraa jedhu kan siidaa yookiin taabota caccabsee diigutu dhufe jetteen. Atis waahila nabiyyichaa kanaa taata, intala isaatis ni fuuta jettee ka himteef sammuu dur yaadaan wareeramee dubbii haboo isaa dhageenyaan abdii godhatee ganamaaf galgala sammuu isaa keessaa deddeebisuu eegale. Wanni haboon yookiin adaadaan isaa itti himte kun mul'ata isaa ta'uu hedduu isa gammachiise. Eegaa san kaasee mul'ata yookiin oduu haboo adaadaan isaa isaaf himte kana sammuu keessaa of deddeebisaa ooluun hojii isaa kan halkanii guyyaa ta'e. Mul'ata yookiin oduu haboon isaa himteef kanas sammuu isaa keessatti qabatee cal'isuu hin dandeenye. Gara hiriyaa takkaahuu jaalallee isaatti deebi'uun yookiin deemuun waan haboon isaa itti himte guutuu taphachiiseen. Abbaan Bakriis waan haboon isaa itti himte kana erga dhagahe booda haboon kee dhugaa jette jedheen akka nabiyyiin ergamee itti hime. Usmaan waan nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamuun isaa yeroo san kaluu ta'ee hin dhagahiniif nabii Muhammadiinis sallallahu alaihi wasallam ta'uu itti himee akkaan jedheen, yaa Usmaan, haqqiin sirratti hin dhokattu, ummata keenya dukkana inni keessa jiru hin beekta. Osuma ummanni keenya akkanatti jiru nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyummaan dhufee jedhanii gara islaamummaatti sayaamuu eegale. Usmaanis ergaa dhugoomsee booda gara nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam nageessitaa jedheen. Abbaan Bakriis fuudhee nabii Muhammadiin sallallahu alaihi wasallam biraan gahee. Rasuulis Usmaan, yaa Usmaan, awwaadhu yaamicha rabbii jedheeni. Innis nabii Muhammadiin bira gahee islaamummaaf ragaa yookiin shahadaa qabatee. Isaaf abbaa Bakriis warra dursa islaamawaan keessaa turanii. Inshaallah kutaa lammaffaa yeroo dhiyootti qabannee dhiyaanna. Nu hordofaa, warra waan dhagaye irraa baratu rabbi nu haa taasisu. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Chaanalii Fatiyaa Bint Naasir subscribe gochuu hin dagatinaa.